السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا hordoftoota YouTube chaanaalii Ummi Zakariyaa baga nagaan gama YouTube chaanaalii hiyyaa dhufte isiniin jedha. Hamma dhuma sagantaa hiyyaa faana turaa har'as mata duree tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maal yoo jettanii dhaamsa gabaabduu shamarran yeroo ammaa biyyaa bahaa jiraniif kan gama biyya Arabaa deemaa jiraniif jechuudha. Roonni yeroo ammaa kana haarawaan gama biyya Suudi Arabiyaa dhufaa jirtan akkasuma biyya Dubaayin, Kuweetiin, biyyoota garaagaraa biyyuma kamiyyuu warri bifa haarawaan gama biyya Arabaa dhufaa jirtani dhaamsa gabaabduu takka isinii qaba. Hamma dhumaa na caqasaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii hiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee akkaataan shamarran keenya itti miidhamnu anis itti miidhame isinis namoonni hedduun itti miidhaman keessaa tokko gaafa biyyaa baanu kaayoo hin qabnu. Ni baane malee kaayoo baaneef hin beeknu. Namumatu deemaa namummaa wayii deemu argine yookaan nama ganda keenyaa ta'a biyya keenyaa ta'a biyya Arabaa jira jecha maaf deemne malee kaayoo biyyaa baaneef hin qabnu. Ergas biyya namaa dhufnee kaayoo murteeffanne malee gaafa biyyaa baanu kaayoo qaba jedhanii namni biyyaa bahe nama muraasa ani akka yaada kiyyaatitti jecha. Kaayoo hin qabnu jechuun kiyya namni hunduu kaayoo ni qaba garuu kaayoo mataa isaa hin qabu. Kaayoon nuti qabnu takka yoo jiraate maatii kiyya jijjiiraa qofa. Maatii jijjiiruun akkuma jirutti ta'ee dursa lubbuu tantee jijjiiruudha. Maatii jijjiiruuf dura jechaan nama of jijjiiretu maatii isaallee jijjiira. Gaafa maatii kan kee jijjiirtee kaate of jijjiira yoo jette humni tantee dhumattee jirti, yeroon tee dhumatee jira, sammuun kan kee miidhamee dhumee jira jechaan. Akka sababa kanaaf hin saaxilamne warroonni haarawa gama biyya Arabaa dhufaa jirtan keessattuu kan Suudi Arabiyaa yeroo amma Suudii waan banamee jiruuf baay'ina namoonni hedduun Dubaay irraayis biyyoota garaagaraa irraa gama Suudi Arabiyaa deemaa jiran. Isaan kunniin yoo isinii danda'ame wanti isin biyya Arabaa dhufuudhaaf karoorfattan dursa wanti isin gochuu qabdan paaspoortii akkaawuntii osoo hin bahiniin duratti akkaawuntii maqaa keessanii kan dhuunfaa keessanii banattanii biyyaa bahuu qabdan. Akka ifaajeen teessanis lafa hin banne akka guddina saffisaa waan qalbiin tantee yaaddi maatiis qarqaartee jireenya kan kee fooyyeffattee kara biyyaatti deebi'uudhaaf wanti itti jalqaba gochuu qabdu akkaawuntii maqaa keetiiti. Abbaa kan kee hedattee obboleessa kan kee abdattee obboleettii tantee abdattee biyyaa hin bahin obboleettii tiyya biyyaa bahuun sirrimayyuu dogongora guddaadha miidhaa guddaadhaaf nama saaxilama. Garuu biyya uummanni keenya biyyaa hin bahin yoo jette bahi waan jette itti fakkaata. Faallasiin deema jecha. Kana waan ta'eef erga biyyaa bahuun kee hin oolle, erga humna keetii taphachuun kee hin oolle, erga ifaajuun kee hin oolle, erga garba namaa ta'uun kan kee hin oolle, bu'aa waan baateef san caalatti milkeessitee akka galtuuf waan harka keetii, shaanxaa kophaa keetii, sabbata kophaa keetii qabaachuu qabda. Yeroo ammaa kana maallaqa jechuun sheexaana jechuudha. Maallaqa jechuun kan haadha abbaa ittiin wal dhaban, kan obboleessaa fi obboleettii ittiin gargar ba'an, sababa hiriyyaa fi hiriyyaan itti wal dhaban keessaa tokko maallaqa. Kanaafuu maallaqa namatti kennee amanadhee firatti kenna hoo jette firri guyyaa ati biyyaa baatu si dhungatee sitti bo'ee si gaggeessi kuni gaafati maallaqa kan keetti kennite isiyyuu hin beeku sin jedha ani isimaayyuu hin beeku jedhee si waakkata. Maaliif ree maallaqni sheexaana nama ganti. Kanaaf obboleessa kee abdattee fira kee eessuma kee adaadaa kan kee abbaa kan kee maatii kee eenyumayyuu maallaqa irratti dhibbaan dhibbatti amanuun hin ta'u. Yoo wanna itti ergitee waan kanaan godhaa jirta kanaan godhaa jirta kanaan godhaa jirta ta'e qabatamaa waan harkatti qabattoo waan mul'ataa wayii ittiin goosifte malee callistee maallaqa kan kee irratti ergite sababa keetiinis akka firri kan kee walitti hin buune sababa keetiifis akka maatiin kan kee fakkeenya yoo eessuma kan kee irra maallaqa ergatte eessumni kan kee si gana sababa maallaqa sanii si jalaa balleessuu danda'a. Gaafa si jalaa balleessatti dadhabdee hojjettee fiddee akkatti fiddee waan beektuuf cinqamtee itti dubbatta. Gaafa itti dubbatte immoo amala jijjiirataa dhufa jecha eessumnummaan kan kee gaafa biyyaa baatu mataa dhungattee biyyaa baate sun gaafa maallaqni kan kee harka isaa gahee sitti jijjiirama jechuudha. Gaafa inni sitti jijjiirame maalitti jijjiiramtaa maallaqa kiyya si bira jira malee kan keetii miti kan kee naa kennisin jechaan jiru jettee ati itti dubbachuun kan kee waan afaan qabne jecha. Sababa maallaqa kan keetii akka firri keellee wal hin dhabne sababa maallaqa keetii akka obboleessi keetii fi maatiin keellee wal hin dhabne erga biyyaan bahuun keessan hin oolle eega biyyaa bahuun keessan dirqama ta'e akkaawuntii maqaa keessanii baafadhaa biyyaa baha. Osoo akkaawuntii hin qabne akkaawuntii dhiistanii biyyaa hin bahina. Yoo akkaawuntii illee dhabdee biyyaa baatee jiraatte erga biyyaa baate dogongortee baate wanti gochuu qabdu
umrii kan kee guutaa si fixe osoo hin taane waggaa 2 dalagi biyyatti galiitii akkaawuntii maqaa keetii baafadhuu deemi. Garuu namoonni obboleettii qabdanis namoonni fira qabdanis kan biyya arabaa yeroo kana fidaa jirtani wanni yoo dhuguma nama sanii yaadde akka namni sun jijjiiramu barbaaddee kan biyyaa baaftu ta'e inuma biyya baasuu hin qabdu jedhan akka gama kiyyaatetti. Garuu erga namni keenya nama hin dhageenye erga osoo sheekni itti muqeensiin itti namni hundi soo rakkina biyya arabaa kan argu erga deemuun keessanii noollee akkaawuntii maqaa keessanii baafadhaa akkaawuntii dhuunfaa keessanii baafadhaa biyya arabaa deemaa isiniin jedha. Maaliif jennaani harka ofiiti namni yeroo ammaa kan harka ofiitiyyuu amanaa hin jiru harka namaa dhiisite. Kanaaf haga danda'ame akka ifaajeen keessan lafatti hin banne akka humni keessan hin dadhabne akkaawuntii maqaa keessanii baafadhaa gara biyya namaa koottaa. Akka namoonni asiin dura miidhamanitti akka hin miidhamne sababa kanaan namoonni wal jaalata hedduu addaan bahanii bultiin hedduu diigama jecha sababa akkaawuntii kana. Osoo akkaawuntii gaafa biyyaa baatu akkaawuntii maqaa keetii qabaattee cinaa maatii ergitee cinaa akkaawuntii kan kee irra kaa'attaa waan ati qabdu waan ati hin qabne namni si beeku hin jiru jechaadha. Yoo ati ofii kan keetiitti gannaquu baatte namni hangam qabdaa hangam hin qabne si beeku hin jiru. Kanaaf akkuma maatii keenya fayyaduuf biyyaa baanne dursa of fayyaduudha. Maatiin keenya jiraatanii darbaniirra waan hundaayyuu arganii jiran. Harka tokkoon isaan gargaaraa harka tokko lamaan ammoo of gargaaruudha isiniin jedha. Dhaamsi har'aa ani qabadhee dhufe kanuma waan na dhageeffattaniif galatooma. Namoonni haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii naa ta'a isiniin jedha nagayatti.